Yooyaa harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoon keenya guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaannee odeeffannoo akkaan garaa nama nyaatuu fi akkasuma akkaan nama gaddisiisuudha. Innis dubartiin takka daa'imman lama irratti gochaa suukkaneessaa raawwattee jirti. Kunis kan ta'ame biyyuma keenya Itoophiyaa keessatti guutuu odeeffannoo isaa qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Odeeffannoo keenya biraatiin immoo odeeffannoo wal fakkaatu jechuudha. Haati takka ijoollee afur mana itti cuftee gabaa deemuudhaan yoo isin gabaadhaa deebitu ijoolleen afranuu mannis gubatee isii eegi jechuudha. Gochaa akka malee garaa nama nyaatu waan fiilmiidhaan dhagahaa turre hadha qaamaan argaa jirra jechuudha. Guutuu odeeffannoo kanaas qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan hojjechiisaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraan faana turan affeerraa keenya. Godina Baalee Bahaa Aanaa Daawwee Qaacceetti dubartiin maqaan ishee Ibsituu Ahmad jedhamtu hinaafaadhaan kaka'uudhaan daa'ima umriin isaanii waggaa 5 ta'e lama laga Oweebiitti darbuudhaan ajjeestee jirti. Yakki kun kan raawwatame akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 26 bara 2017 Aanaa Daawwee Qaachan bakka addaa laga Oweeb jedhamu beekamutti. Yakkamtuun tun yakka kana akka raawwatuuf kaka'umsa kan ta'eef abbaan warraa ishee haadha masaanuu duraanii waliin araaramu hordofeeti. Abbaan warraa yakkamtuu tana kana dura haadha manaa biraa kan qabu yoo ta'u isheedhaan wallolee jennaan aadde Ibsituu fuudhe. Amma ammoo abbaan warraa ishee kun boodarra haadha warraa duraanii waliin araaramee jennaan hinaaffaadhaan yakka kana akka dalagde amantee jirti. Yakkamtuun tunis abbaan warraa ishee haadha warraa duraanii waliin maaliif araaramta jechuun haaloo itti qabattee kanaafis daa'imman waggaa 5 kan duraan abbaan warraa ishee haadha warraa duraanii irraa argate bakka taphachaa jiranii fuudhuun laga Oweebitti darbitee ajjeeftee jirti. Daa'ima waggaa 5 kana yeroo isin laga geessitee lagatti darbitu daa'imni obboleettii haadha warraa ishee kan umriin isaa waggaa 4 hanga 5 gidduu jiru waan waliin tureef galee maatiitti himuu danda'a yaada jedhuun isas dabalatee lagatti darbuun galaafachuu himamee jira. Lagni Oweeb kun laga guddaa ta'uu isaatiin fi yeroo yakki kun itti raawwatamus yeroo lagni guutetti waan tureef reeffi daa'imman lamaan kana osoo hin argamin hafee jira. Qorannoo yakkaa taasifameen booda manni murtii seera yakkaa 539 muraa tokkootiin himatamtuun kun yakka kana daladdee jirti jechuudhaan manni murtii olaanaa godina Baalee Bahaa dhaddacha ammajjii 15 bara 2017 ooleen himatamtuu daa'imman lama lagatti darbuudhaan ajjeestee hidhaa umrii guutuutiin akka adabamtu murteessee jira jechuudhaan obbo Abbabaan himanii jiru. Maddi odeeffannoo keenya kominikeeshinii godina Baalee Bahaa. Oduma keenya wal fakkaatuun haati ijoollee ishee afur manatti itti cuftee gabaa deemuudhaan balaa ibiddaan ijoolleen afran gubatan. Taateen kun kan mudate Deevis Roos haati ijoollee ishee lakkuu lama yookaan ijoollee afur manatti dhiiftee gabaa deemte. Gaafa isheen gabaadhaa deebitu balaa ibiddaa ka'een gubatanii lubbuudhaan darbanii jiru. Ijoollee kophaa manatti dhiiftee du'aaf saaxilte jechuudhaan lammii UK kanarratti manni murtii hidhaa waggaa 10 murteesse. Ijoolleen ishee afranuu dhiira lakkuu lama yoo ta'an muddee 16 bara 2024 kibba Londanitti mana keessa jiraatan keessa kophaa isaanii dhiistee itti cuftee gabaa dhaqaa jettee biraa baate. Ijoolleen afranuu ibidda manatti qabate jalaa nama isaan baraaruu dhabanii mana keessatti gubatanii du'anii. Qorannoo gaggeeffameen ibiddi manichatti qabate tarii haftee tamboo xuuxamee yookaan shaamaa qabsiifamee jige fa'a ta'uu akka malu ibsamee jira. Haadha ijoollee ishii manatti itti cuftee baatee balaa ibiddaan du'an kanatti hidhaa kan mure abbaan murtii Maark wanti isheen baatuuf guyyaa san gabaa dhaquu fi waan dirqama barbaachisu yookaan murteessaa miti jechuun lubbuu daa'imman afran manni itti cufamee keessaa battalatti ibiddaan baduun akka isaan gaddisiise himanii jiru. Du'a ijoollee kee afranii itti gaafatamummaa fudhachuu kan qabu si akka ta'e sammuun kee amanee yaada kana wajjin jiraachuu qabda jechuudhaan haadha ijoollee sanitti himan abbaa murtii kun.